بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوتوتا ورا فيجي فلا هرتوتن اللي سرا بكيت ندتو نجا رحمن ربي سني وجين هاجرات سني جالا إن شاء الله را أيمن وسوقرا دي ما جرو غنما ديرم يجودا بشام متحرات تيغوري بشام متحرا كنا نو يرو دراتي متي تيغورا أستاذ باري فمو يرو دراتي وأنا ساجا في زغيزة إذا تيجي نسر راسا بشان متهارا دا بشان خانين أدا كبهارات كاتا وملء بشان التريكة هومتشو بخنا جايبة تتيه دو باري هومتشو جايبة تتيه ورّي قرتي تجربات كا ورّي واو ولا نورّي كشهيد ركون فان بدوبتني جراني بشان كل ركوبا خلوتي في الدو كبرباجي ساتي نمني مدى بكم فدي هو مدى كبوشان كنا يود كذي مدى نكجرتي إذا خير رافيجو شيء دردوبتي ترى إني دور بينهم فور فادا في بريدا دا بشان كوني جانيتي دفني هايلاند تللي تكا لاسكت في روا بني تدي كجو ترى فور من ما بتاعي سن نام بيه فور ما جاني الدنيا فور خنا في اللي دو بشان كون دوا ada جاني إذا أنا مو إني تجربات شيء دريرة دكابه ركوبا خلو أداتي مدى أداتي فكا بشان كون دوات هي تيتو أركما أتيك تحسبي جل كان عندي كوبان جوا سمان يلا لي برد برا فكا سادواري كونو إجمال لالي برد برو ترى ولا تكال تاسكورين لا لا أما هو كان لا لو بشان كذا فلا ترى فتيم فلا برو تبرا تاتي نمني إنجستي قدرتي وانا أداتا منين ببريدا أداتا بكهانتي قدابه إيرتي إنجستي قدا wanni akka dooniitii fi konkolaataan silaa irratti deemtee nama daawwachiiftu ture. Maali wanni kuni kan hin jeegaa warra biyyaa gaafannee silaa irraa barraa warri biyyaa nu bira hin jiru haa ta'u akka mataa kiyyaatti wanni na yaade naacha keessa jiraa jedha. Naacha qabaa jiran bishaan mataa raafun. Mucaan tokko guyyaa tokko asirratti hoggaan nuti waraabnu obboleessa kiyyaa nyaachaa ta'us hin nyaate nuun jedhe. Kanaaf naacha kana sodaadhaa fi dooniillee rakkee kan deddeemnee namnillee wallee investi godhee bakka kanatti dhiyaachuu hin dandeenye malee bishaan bareedaa bishaan dawaaqaatii uumama rabbiitii lafa bal'oo irra taa'aa kun akkuma isa bishaan agartan kanatti waan rabbii subhaanahu wa ta'aalaa dalage keessaa bareedina faaya rabbiin biyya teenyaa kanne jechuudha bishaan mataaraa kunii kanaafuu gaa miilamaan bilaashetti bishaan kana daawwadhaa isiniin jenna. Waa'ee nama jarraberraa hoggaa dhiqadha. Hoggaa dura isin naqxee dhiqattu hangaa si xurii qabdu hunda siif homachaa. Xuriin hoggaa sirraa baasi siif homachaa abada. Xurii hogguu birraa baafte abada siif homachaa. Itti laffeetiin dura ni rige ni homachaa ture. Booda itti laffeetiin laale homachaa hojii abadan. Itti naafuun itti naaftee cagaa. Itti naaftee xurii yoo xurii sirrii fittee jiraatte inuma homachaa abadan. Ajaa'iba bishaan akkanaa kana daawwadhaa isin jennaa imala milkiidhaa rabbi nu haa taasisu. Imalli sosoonaa jirra arraan tana dur tiimii Hamilton taanee yaa'u jirra arrammoo tiimii Raamis taanee yaa'u jirra. Raamis mul'is jeemoo maqaa ta'uu garte. Mul'is chariitii orgaanaayzeeshin dhaabbata gargaarsa tola ooltummaa addunyaatti taanee yaa'u jirra akka addunyaatti inshaallah hawaasa keenya kaa magaalaa Toronto Kanaadaatti argamanii wajjin ta'uudhaan miskiina keenya gargaaruudhaaf waan haga takka fuunee deemu jirra. Maal akka fuunee deemu jirruu fi hagam akka fuunee deemu jirru hoggaa imala geenyee bakka geenye isiniif hagawaasu ta'a garuu amma imalli keenya sirraa ka'ee deemu jira. Inshaallah yoo rabbi nu laaffise haalli qilleensaa hundinuu nagaya akka ta'u taate ilaa Booranaa dhaqnee isin daawwachiisuu fi hawaasa keenya bakka isaan jiran isin garsiisuufis qophiirra jirra. Garuu qilleensaa murteessaadha inshaallah waa hundaa'u imala karaa buunee jirra gaafa gartee harka waa qabnu amma beeytee kaampaanii ajajjanneeti midhaan achirraa fudhachuu deemnami. Shaashamanne deemnee kaampaaniirraa fudhachuu deemna. Haga midhaan fudhannutti immoo imalli keenya karaa san ta'uu akka nuuf quba qabaatan jechumaa fi gaamiilleen nu walii himuun gaaruma jechuudha. Zamana ammaan tanaa namni ibsattaruu dhiisee gaa miidiyaa kanarratti qullaa yaa'u jira waa hunda himaa jira nuti himne gaa eega himaa jettaniifu. Mul'is charity organization garuu nu wajjin guddisa. Mul'is kun maqaa seena qabeessalleedha. Namni mul'is hoggaa jedhu
charity organization itti daane malee mul'is gadaa yaadachuun isaa hafan qabu. Hafan qabu. Maqaan kun maqaa gaafa hayyama baafannu maqaa hedduu tarreessinee maqaa akka warra elemoo qilxuu galmoo maal jettanii mul'isi hunda gooneeti mul'is keessaa moo'ate jechuudha. Hoggaa hayyama kana fudhanne NGO tana NGO takkaahu jammiyyaa jedhanii afaan Arabatti NGO tana gizii hayyama sii fuunu mul'isiitu keessaa moo'ate jechuudha. Saniifuu mul'is gadaa bakka jiru rabbii rahmata isaaf haa godhu warra gartee qabsaa'ota gameeyyii Oromoo keessaa tokko. Kanaaf maqaa isaatiin NGO tana banne hawaasni keenya ka addunyaarra jiru hundinuu NGO tana nu wajjin guddisuudhaan hawaasa keenya bira dhaabbannee akka gartee haala jiruu fi jireenya kana keessaa achi tarkaanfannee hawaasni keenya bifa bal'aadhaan haala bal'aadhaan bakka guddaa gahu waliin tarkaanfachuudhaaf inshallah guyyuu nama gargaaru qofa san ta'in akka namni dalagattu illee kararra haa'uun barbaachisaadha. Nabii sallallahu alaihi wasallam gaaf tokko namtu jira ko rakkina itti himate jennu ta'e hoggaa rakkina itti himatu mana keessaa maal qabdaa jee gaafate jenna Nabii sallallahu alaihi wasallam humaa takkan qabu waan akka gartee bilibsii yaan soolaa takka mana qaba malee yennaan isuma san fidii qottu jentu. إربي سنة وقاني في تتهدو في بود النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري مني هذا شرطها باسي شرطها باسي نبي شرطها باسي يجون الرابطة وان كناجي ينجتشو ويتخنا نمو أنجنا سيخني يجودان إرويا مالكا وقار كتي النبي صلى الله عليه وسلم مالكا سنفوده أطو مقالا بيتيفي هركساتين دافكاتي تولشيفي ديمي ويا قرآن شنا سيسنا لكن يديم قرآن تفسي غرغرة دجيني نبي صلى الله عليه وسلم خرنا كاي غربان ويا قرآن شنغارة به قرآن تفسا هوغا في ديم قالا غرغرة غافا كان كورساتي مصروفا كاي خوفة اللي تكفر عجيب خبب بري كان بيزنس خلوا سنبلته دي بس بيزنس دلقون يجا كان أفضل هذا نمني أرما كتونا كيس تابيته سني نبي صلى الله عليه وسلم لم تشغل أمو حاجة إن تلوفيف بيت المال يقانو منك بين إسلامات الرا وأنت كفودي في خلو هند الدم لكن فرماتا وراء لم تشوفون أركتو في نبي صلى الله عليه وسلم قطو أركا خاي دلقتي أكبول ilmaan isaa bulfatu warra isaa bulfatu kararra kaayee jechuudha. Kanaaf hadiisa kanarraa ulamaan islaamaa istinbaata hedduu hoggaa fuudhan maal kajaan taate ilma namaa waan si dhufeef gargaaruu qofa osoo hin ta'in rakkoon bifa saniitillee akka ganaatti hin deebine furmaata hannuu fi kararra kaayuufiitu barbaachisaadha jaan jechuudha. Kanaafuu mul'is charity organization bifa kanattillee dalaguudhaaf inshallah hawwii qabna. Nus warra jijjiirame rabbi nu haa godhu hawaasa fiitis warra jijjiirame rabbi nu haa godhu. فاقد شيء لا يوتيجي عربني نمني في فرقة وانقبني وانا مكان نقبو نقول إسن الله ربي سنركا خاو أنفق ينفق عليك أكسر ربي سبحانه وتعالى وركس توجد ربي إنه هتاسسو قرو أبقى حواسا كينيتي كيسافو وهذا لقوم بيت ركنو ننجنة بجنا دابدا نوجين مولس charity organization نوجين قديس هذا مولس charity organization يوريهم تيسي نموت جماعة فكينياف أستاذ حيدر اتيانا بوردي مولس charity organization شيخ جمال علي اتقافتما بوردي مولس charity organization أكسما شيخ جمال حاجي أستاذ أنس محمد أستاذ عبد الرحمن حسين أستاذ شيخ أنوار أكسما أستاذ بحري اللي مولس لما قبدي لتشو بحري اللي جيت الماس بحري كانيدو مكان ده يجي رتمله بحري لما قبني أنا اللي مكان خيا شيخ محسن جرا شيخ محسن جرا تقيتين جرا شيخ محسن جرا نصر الدين جرا أكسما ماس عمر إسماعيل خنافو إن شاء الله مولس charity organization يرو دراتيف حواسا كندا مقالة تورنتو وجين تهودان حواسا خينيا خان بويالي مالي بورنتي ركتي هم غير سانجي سيجتو غرغارو داف إمال ساقراو يجرا إمال لي غرا إمال غاري آتاو إمال لي مولس خيرو هم دا حواسا بردابتو ساتاو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته